gahuudhaaf bakka kanan gaha jedhee bakkan gahuudhaaf keewwadhe yoo barame achiin booda akkamittan achi gahaa kan jedhu bira deemuudhaaf eessan jiraa dhaabbadheetan barumsaan dinagdeedhaan waaqni kan koo eessa maalirran jira bakka jiru har'a yoo sirriitti hin barre bakkan jiru irraa ka'eetan bakka barbaadu sana gahuudhaaf akkamittan gahaa kan jedhu istiraatiijii baasuudhaaf karoora baasuudhaaf bakki nu amma irra jiru baramuu qaba. Maal irra jirra? Namoonni tokko tokko dhaabbatanii maaliin dogoggoru Ameerikaa, Awurooppaa warra jirantu jiru. Yookiin warra Awurooppaa bira hin taane yookiin warra Itoophiyaa bira hin taane gidduu dhaabbatanii warra hafantu jiru. Maalinnaan akka Awurooppaa sana barumsatti hin deemne. Yookiin as dhufatanii dinagdees waan carraa jirurraas hin taane. Akka garuu Awurooppaa keessa jiraachuudhaaf Ameerikaa keessa jiraachuudhaaf wanni biyya sana jiru teekinooloojiin barumsi akka kan jaraa ta'e wayitti ilaallatanii garuu wamaa barumsa irraas hin fulanne qilleensa irratti warra hafu jira. Tokkotu dhufee sheekonni darasaa wajjiniin ta'anii qiraatii garaba. Maal jedhaniin ilmi namaa ji'arra baheera isin teessanii qiraatii qiraatu ammas jedhe. Bakka meeqa gahameera jennaan sheekichi maal jedhan warra samii bahee ji'arra bahee duukaas hin jirtu warra taa'ee qara'u biras hin jirtu gidduu dhufatee maa kana faaru ofii yaadii ofii gaddi malee warri qara'es waan irraa barbaachisu fudhatan warri deemanis deeman warri gidduu deemanii oduu odeessan kana biraas hin jiranu sana biraas hin jiranu gidduutti warra hafu jiru garuu odeessuun kun dubbachuun kun akka hojiitti nama keessa seente nam beekaa beekuun hin fayyadu taateetta waan beektu sana naa galeera sii galeera waan sii gale sana dandeesseetta moo hin dandeenye waa biraati haala kanatti yoo laallee milkaa'uudhaaf itti deemne malee qilleensuma irratti odeeffannoon harka jirti nama akkasiin beekaa ebaluu duukaan hiriyaa kooti bar doktara ebaluu waliin sheek ebaluu waliin dur waliin baranne waliin barattan ta'uu danda'a. Garuu akkamitti duddubbee taftanidha waliin barattanii ati akkamitti hafteedha kan yaaddessuu qabu yaadamuu qabu malee hiriyaa taanii jedhamee wajjiniin turreen kun fayyadu jechuudha. Kanaafuu maalirra jirra waaqni keenya maali? Of baruun haala irra jirru baruun bakka irra jirru baruun baay'ee murteessaadha akka hawaasaatti jechuudha. Nama hedduutti of dhumagaa jechuudha kan itti aanu haala kanatti dhufaa jechuudha. Waaqni irra jiru sirriitti baruu qabna. Meeqa lakkoofne sadii. Eenyuun nuyi maal barbaanna eessa irra jirra? Afuraffaa immoo bakka jirru kanarraa kaanii bakka dhaquu barbaannu kana akkamitti geenya? Bakki dhaquu barbaannu kan barbaade haa ta'u tokko tokkoon namaa kaayyoonsaa wanni inni barbaadu adda adda. Akkamitti bakka jiru irraa ka'ee bakka barbaadu sana dhaqa. Waa'ee istiraatiijii dhufaa jechuudha. Istiraatiijii bira gaaf dhufne waa lamatu jira. Inni tokko maal inni maal dalageetan bakka sana gahaa maalan dalaguu qabaa maalan godhuu qabaa maaltu narraa eegama kan jedhu sana abjuudhaan waa laalanii gaafa hirribaa dammaqan achi gahuu hin jirti. Injirtu bar miilli socho'uu qaba bakka barbaadan sandaquudhaaf asiif achi garaagarummaa jiru kana yoo miilaan deemuu ta'e deemuu barbaachisa. Xayyaaraan hin deemamu miilaan hin deemamu konkolaataan hin deemamu waa biraati garuu gara kamittuu deemuu wanni jedhamu jira. Maal inni asirratti istiraatiijii irratti gaafa dhufnu waa lamatu dhufa. Tokkoffaa maaltu narraa eegamaa maal lammaffaa immoo maaltu narraan eegamne maal dalaguu hin qabu maaliif achi gahuurra akkanan hambifne maalirraan of eeggachuu qaba. An bakka guddaan gahuu barbaada bakkan guddaa gahuu barbaadu sanarraa dudubbeetti kan na hambisu akkaan bakka sana hin geenye kan na godhu maalii kan jedhu kun safaramee addatti beekamee kaa'amuu qabu. Maaliif wanni karaa irratti nu xalafee dudubbeetti nu hambisu nama keessaa dudubbeetti kan nu hambisu bakka hawwinurraa kan nu hambisu waa hedduutu jira jechuudha. Jararraa fagaachuun barbaachisaadha. Waan barbaachisu dalaguun waan tokko wanni dalagamuu hin qabne immoo beekamuu qaba jechuudha. Kanaafuu asirratti cimnee hojjechuu qabna.
otuu wajjatin otuu wareegama kaffalin wareegama lubbuu wareegama yeroo wareegama maallaqaa wareegama adda addaa otuu kaffalin lafa duwwaa wanni argatamu biyya duniyaa kanarra hin jiru. Duniyaa kanarratti hawaasni tokko guddachuudhaaf namni tokko bakka wayii gahuudhaaf yeroo isaa kennuu qaba, of kennuu qaba, waan barbaachisaa ta'e irratti argamuu qaba. Otuun argamin otuu wajjatin ija dunuunfatanii rafanii gaafa dammaqan arguun sun manaama. Manaamaan zaahirriin taatu jechuudha. Hojii barbaadde jechuudha. Bara kana immoo maaltu argame? Dargaggoonni hedduun shoorta gatii barbaada, karaa gabaabduu barbaada. Otuu ta'abiin godhin, otuu itti laffa'in, otuu waan jedhin takkatu. Karaan gabaabduu irra yoo deemani yoo karaan sun deemuu keessa jiraate rakkinan qabu. Dirqama karaa dheeraa deemuu qabu. Haa ta'u malee immoo otuu wajjatin, otuu wareegaman kaffalin, utaalanii achi gahuu wanni jedhamu hin jiru. Kanaafuu maal inni karaa dogoggoraan maqaan horadha yoo jettan maqaan sun yeroo dheeraan turu. Gaafa wanni sun saaxilamee gadi kufuudha. Haa ta'etan waa godheetan maallaqa sassaabadha gaafa jettan gaafa saaxilame kufaatidha, mana hidhaadha. Nama walittiin dhahee waan adda addaan godhe wanni karaa gabaabaadhaan karaa seera qabeessaan hin taane deemamu hundinuu kufaatii ofirraa qabaa jechuudha. Meeqa lakkoofne? 4. Shanaffaa immoo bakkan barbaadu sana gahuu kan koo itti dhiyaachuu kan koo mallattoon isaa maali? Maaliinan of madaala? Karaa sirriirra hin jiramu? Itti dhiyaachaa hin jiramu? Fagoon irraa hafamu? Hammamin irraa kaayyoo kan koo bakkan gahuu barbaade irraa hammamtu na hafee kan jedhu kun mallattoo qaba. Lafa duwwaa miti. Lafa duwwaa guyyaa tokkotti inni dhufu hin jiru. Namni tokko karaa sirriirra jiraachuun isaa mallattoo hedduu qaba. Bakka wayii gahuudhaaf namni barbaade yoo bijate mallattoon isaa karaa kamiin deemaa jedhee yaaduu jalqabuu qaba. Akkamittan bakka sana gahaa jedhee himmaa isaa ta'uu qaba. Fedhii isaa ta'uu qaba. Ajandaa isaa ta'uu qaba. Mana taa'ee yaaduus mitu ka'ee nama waan kana beekutti karaa kana beekutti duukaa deemuu qaba. Mari'achuu qaba. Namni xayyaaraan meeqa? Konkolaataan meeqa? Hammam fudhata? Hammam narraa barbaachisa? Karaa keessa seenee yaalii godhuu qaba. Hammamin bakka jimmarraa dhihoo jira? Hammamin irraa fagaadhee jira? Kana jechuudhaaf karaa keessa nama jiru ta'uu qaba jechuudha. Maal kaafne? Waan shallaan. Itti aansee gabaabinaan kan isinii kaasu biyya duniyaa kanarratti